Ashama kabajamtootaaf jaalatamtoota miseensota waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa akkasumas miseensummaadhaaf gaafattanii warri karaarra jirtan hundi keessanuu nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qaqqabu jechaa. Egaa waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii galaa caffee saakoo of jalatti hundeessee dhimma qusannoof liqii mana jireenyaatiinis guyyaa har'aa kanatti wantoota tokko tokko akka labsii 985 muraa 2009 jalatti hundaa'etti yeroo ammaa kanatti immoo kara keessanitti dhufuu dandeenya jira. Beekamtiin waldaa caffee saakoodhaa sartifaayir taanee jirra baga gammaddanii kuni salphaatti hin argamu. Kanaaf ciminni miseensota keenya ammaan booda dhimma mana jireenyaatiifis ta'e dhimma maaliitiif iyyuu qusannoo calqabsiisuu fi guyyaa gaafa bulii ja'aa ji'a 12ffaa 2017 kana sartifaayir taanee jirra baga gammaddan. Egaa kanaan wal qabachiisnee miseensonni warreen galchaa jennee jirru akkaawuntii isin galateeffame irratti galchitanii akka waasaappiidhaan ergitan kabajaanan isin gaafadha ammas. Egaa miseensaaf dabtarri qophaa'ee jiru miseensaaf dabtarri qopheessinee jiru kana fakkaata magariisaaf jaka immoo daalachaa jechaadha. Akkasumas immoo miti miseensa warra ta'aniif immoo kana fakkaata jechaadha. Warreen amantaan isaanii amantaa musliimaa warra ta'aniitiif immoo bifa kanaan dhalarraa bilisa warri qusatan bifa kanaan qusatu jechaadha. Kanaafuu bakka sadittidha. Waldaan miseensis miti miseensi kan qusatu miti miseensi biizinesaa fi miseensi immoo waa lamaaf tokko dhimma mana jireenyaa lammaffaan dhimma biizinesaatiif qusachuu qaba jechaadha. Miseensi garaagarummaan isaa qusannoo dhimma mana jireenyaatiif qusata miti miseensi dhimma hojiitiif qusata malee dhimma mana jireenyaatiif hin qusatu. Kanaaf aga danda'ama ta'een biizinesa waggaatti gallu maallaqa sassaabuun dirqama waan ta'eef hundi keessaniyyuu ishii kaffaltii calqabaa 7,500 kaffaltanii fixattanii fakkeenyaaf miseensa warri ta'an ji'a ji'aan 1,000 qusatu yoo ta'u fakkeenyaaf immoo hojiidhaaf dabalata nan qusadha yoo jedhan dhimmi liqii isin ittiin gaafatan biizines pilaaniin keessan laalamee koreen liqeessituutis qoratee hunduu erga adda ba'ee booda atataman persentii 70 isaa akka liqeeffattan fakkeenyaaf 1,300 qusatte 1,700 fudhattee hojiitti galta persentii 30 isaa kara 600 ol fuudha yoo jette immoo akkasumatti kara miiliyoona 2 ol siqaa jechaadha. 900 qusatte kara miiliyoona 3 ol siqaa qusannoon liqiin kan kee haala saniitiin deemama. Kanaaf waldaan egaa akkuma agartan dhimma mana jireenyaa qofa hin taane dhimma konkolaataa dhimma daldalaa adda addaa warreen bunarratti nagaduu barbaadanis kam isaaniitiyyuu warri hojii hojjetu kam isaatiyyuu hin deema. Baankiin waliin hojjennu baankii gamtaa Oromiyaati. Baankiin hojii gamtaa Oromiyaadha. Yeroo marasaa karaa hundaanuu baankiin wajjiniin hojjetu baankiin wajjiniin fuulduratti harka wal qabannee deemnu baankii filatamaadha. Kanaaf gamtaan baankii Oromiyaatiif caffee saakoon faayinanshaaliidhaan immoo ammas wajjin hojjechuudhaaf kutannoodhaan akka walitti deeman asuma asittan isin beeksisa. Sabni keenya kan taatan martu keessan yeroo ammaa kanatti kan nu baasu hojiiwwan adda addaatitti. Oomishtummaa dabaluu, daldalaaf daldaltummaa keenya babal'isu, madda faayinanshaalii keenyaa cimsachuu, qusannoo keenya irratti dammaquu, saakoo maali kan jedhu irratti daftanii dammaqxanii waliin ijaaramuu. Koolaatiraaliin isin dhiyeeffattan maallaqa liqeeffattaniif gaamoti yoo jedhame ta'e gaamoti yoo jedhame bakka gaa hin taane sanitti hir'ina qabdan san waldaan caffeedha yookaan waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa walii gala waabummaa isinii fudhata waabummaa isinii fudhateet liqii san isinii guutee liqeessa akka liqeeffattaniif haala isinii mijeessa san booda caffee saakorraa qusannoodhaan liqeeffattu maallaqa liqeeffattu. Waldaa caffeetirraa immoo galtee fudhattu jechaadha. Wanna nagaddan caffee irraa fudhattu, maallaqa caffee qusannoof liqii irraa fudhattu, caffee saakorraa fudhattu. Maallaqas argattan taanan, galtees argattan taanan
teeknikaala immoo waan adda addaa isin gorsine taanaan qajeelchine taanaan ogeessitoota adda addaatiin isiniif mijeessine ogeessitoota wajjiniin wal mari'achaa biizines pilaanii keessan sirriitti mijeessitanii bilcheessitanii wal hordoffiidhaan guddina waloo mirkaneeffachuufis ta'e milkeessuufis harka wal qabannee waliin deemuun dirqama murteessaadha jechaadha. Kanaaf immoo ani akka hoogganaatitti guyyaa guyyaadhaan waa halaquun waa miseensa fayyadu miseensa koo waan ceesisuu danda'u waan gadi tuubuu danda'u haala addaatiin dirqama isiniif halaquun yaaduun xiinxaluun dirqama murteessaadha. Miseensi 15,400 qofatu hin taane miseensummaa yeroo ammaa kanatti karaa caffee saakootiin uummanni martu miileenaan kan lakkaa'amuyyuu miseensa yoo ta'e nuuf rakkoo miti ba'aas miti. Kanaaf ni hojjanna ni deemna jechaadha. Kanaafuu aga danda'ama ta'een miseensonnis ta'e miti miseensi saba keenya kan taatan martu keessan qaamni mootummaa hooggansi mootummaa iddoo adda addaatti jirtan akkana deeggartan akkana gargaartan. Jireenyi ilma namaa hojiidha. Yoo hin hojjenne ilmi namaa jiraachuu hin danda'u. Yoo hin jiraanne ilmi namaa biyyas fayyadu warras hin fayyadu ofiifis fayyadamu hin ta'u seenas hin qabu. Qusadhaa liqeeffadhaa hojjadhaa. Diinni waloo keenya hiyyummaa keenya injifachuuf harka walaa qaban waliin haa kaan waliin haa hojjan rakkoo walootiif hundaaf wajjin kaanee wal biraa dhaabbannu walin dhiibina wal qabadhaa walin cabsinaa wal cimsadhaa tattaafadhaa hoo hin tattaafanne hin guddan waan ta'eef jabaadhaa cimaa isin wajjinan jira galatoomaa horaa bulaa leebana.